Hayyeen kabajamoo daawwattoota YouTube chaanaalii Bikkoo Entertainmentii har'a immoo qophii teekinooloojii qabanneeti dhiyaannee jirra. Utuu gara barnoota keenyaatti hin darbiin dura immoo isa dura warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii sabiskiraayib nu godhaa isiniin jedha. Har'a immoo barnootaan qabadhee dhiyaadhe akkamittiin sekoondii muraasa gidduutti yookiin daqiiqaa muraasa gidduutti nama waa'ee appilikeeshinii amma isin barsiisuuf jedhu kana hin beekne salphaamatti jechuudha. Salphaamatti gowwomsuu dandeenya yabbaa barbaanne jechuudha. Yeroon kana jedhu nama gowwomsaa jedhee isin gorsuu koo miti. Isinis iccitii kana baruu qabdu dheetan malee salphaamatti akkamittiin gowwomsina waan jedhudha. Utuu gara barnoota keenyaatti yeroo madabarru immoo jechuudha. Yeroo gara barnoota keenyaatti dabarru appilikeeshinichi isatti maramee jiru kanadha jechuudha. Appilikeeshinii maalii kaansuru jedhama. Appilikeeshinii kanaan nama baay'een keessan beekuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun ani eenyu akkan ta'e natti himaa jechuudha. Yookiin immoo keessattuu nama waa'ee isaa beektan tokko waa'ee isaa gaafachiistanii ofuma keessanitti barreessanii salphaamatti jechuudha namticha gowwomsuu dandeessu. Utuu waa'ee namaa sirriitti beektu ta'e irra filatamaadha. Amma yeroo gara barnoota keenyaatti dabarru jalqaba irratti appilikeeshinicha cuqaafna. Appilikeeshinichi maalii kaansariidha jedha. Amma irraa balleessan deebi'a jechuudha. Baneen ture silaa. Appilikeeshinichi kunooti. Erga akkasittiin bannee booda istaarti kan jirtu kana jechuudha. Istaarti kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Erga istaarti kan jettu kana tuqnee tuuni citicha isiniin agarsiisin dura isiniin agarsiisa jechuudha maal akka appilikeeshinichi hojjetu. Amma gajjallaa kanatti your question here iddoo kanatti ani eenyutuun jedheeni natti himaa jechuudha. Ifama ani eenyu gaaffii dhiyeesseeraaf jechuudha. Ask yeroon jedhu ani eenyu akkan ta'e natti himaa jechuudha. Akkuma isin agartanii ani maqaan koo Biqilaadha. Biqilaadha naaf deebiseeti jira. Iccitiin waan kanaa akkamitti waan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Iccitiin waan kanaa amma yeroo enter your attention here iddoo kanatti jechuudha. Yeroo isin fakkeenyaaf amma deebii barraa jechuudha. Amma iddoo kanatti Biqilaa jedhee barreesseera nama. Biqilaa jedhee barreesseera. Amma Biqilaan jedha iddoo barreeffamoota kana ilaalaa jechuudha. Barreeffamoota warraan asii amma kiiboordii irratti barreessu ilaala iddoon tuqaa jiru jechuudha. Iddoon tuqaa jiru amma kunoo baa tuqeera. Baa tuqeera, ii tuqeera, qaa tuqeera. Gaara ammoo yoo ilaalaa ta'e waan biraa barreessaa jechuudha. Iin tuqaa, laan tuqaa, aan tuqaa jechuudha. Ani eenyuun jedhan ammas. Ani eenyu. Akkuma isin amma agartan Biqilaa eessa jira kunoo jechuudha. Gaara iccitii waan kanaa maali jettanii amma fakkeenyaaf maa tuqtu jalqaba jechuudha. Ishee magaala kanatti barreessitee jirtu kana jechuudha. Kunoo maaliif please answer jettu kana jechuudha. Maa tuqxuu maan tuqaa ergasii bada tuqaa ishee kana jechuudha. Tuqaa ishee kanan tuqaa. Yeroon tuqaa kana tuquu ofuma isaa waan agarlee barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon baa tuquu achii laa tuqaa. Yeroon asii ii tuquu achii waan biraa tuqaa. Yeroon asii qaa tuquu achii waan biraa kaa tuqaa. Yeroon asii ii tuquu achii waan biraa tuqaa. Yeroon asii laa tuquu achii phii tuqaa. Yeroon asii aa tuquu achii ellii tuqaa. Yeroon asii aa tuquu ammas ee tuqaa jechuudha. Qubee nama barreessa jechuudha. Isin deebii mataa keessanii rakka keessa jechuudha. Ammani qubee nama tuqee Biqilaa waan jedhudha. Gajjallaatti iddoo keessanii waa'ee namtichaa gaafachuu barbaadan immoo jechuudha. Asitti ani eenyu yoon jedhee qubee nama barreessa jechuudha. Ani eenyu. Biqilaadha jechuudha. Isuma nama barreessinaafidha jechuudha. Wanta isin baruu qabdanii walumaa galatti gaara kanatti jechuudha. Iddoo amma itti maramee jiru kanatti deebiima keessan barreessitu jechuudha. Yeroo isin deebii barreessitanii inni immoo gaara waan biraa barreessaa jechuudha. Akka namtichaan galletti jechuudha. Namni isin gowwomsaa jirtan sana akka hin barreesse. Gajjallaa kanatti immoo bakka
Waa gaaffii keessan barreessu jechuudha. Sinii galeedha jedhee yaada daawwattu tokko. Egaa barnoonni nuti irraa qabannee dhiyaanne bifa kanaatiin akkamittiin akka nama maayikiroo sekondii yookiin daqiiqaa gidduutti akkamittiin nama baay'atee gowwomsuu dandeenya waan jedhudha. Barnoonni koo kun sinii galeedha jedheetanii yaada. Yoo siniin galee koomentii naa godhaa irra deebi'ee akkan isin barsiisuuf jechuudha. Xiqqooma achirra isinii deebi'een fixachuudha. Amma enter your attention here iddoo kanatti jechuudha. Emmii xuqnaa jalqaba jechuudha. Gaa deebii keenya barreessiniin jedhedha gaaratti. Enter your attention here iddootti deebii keenyadha. Deebii keenya barreessuuf immoo jalqaba irratti deebii keessa hin barreessin emmii xuxxuu ergasii tuqaa kana tuqxu jechuudha. Erga tuqaa tuqxanii booda deebii keessan tuqxu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoo jedheetuun gaaratti barreessu barbaade gaaraa Oromoo jedhee naan barreessu Oromoo jecha jedhu sana dhoksa jechuudha. O ro ma o sabni koo maalittuun jedheeni gaddarraatti jechuudha. Sabni koo maali jedheetuun gaafadhee naa fidaa jechuudha. Oromoo bifa kanaatiin jechuudha. Sinii galeedha dheeman yaada walumaa galatti. Egaa qophii teekinooloojii keenya irraaf qabanne kanumaan garraa ture. Adaraa keessan immoo yuutuub chaanaalii koo kun yuutuub chaanaalii hundeeffamarra jirudha. Please subscribe nuuf godhaa nu cina dhaabadhaan isiniin jedha. Subscribe nu gata wanti isin irratti tokkoyyuu hin jiru. Gara fuulduraatti yoo subscribe nu gatanii waan kana caalu qabanne isiniif dhiyaachuu dandeenya. Waa hundaafuu waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Amma torbanitti nagaatti.